Har'as video haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Video kana namoonni hundi keessaniyyuu ilaaluu qabdu. Keessattuu namoonni emailii bilbila keessanirraa qabdan. Namoonni emailii banattanii emailii keessaniin immoo akkaawuntiiwwan akka YouTube'dha, kan akka Facebook'dha, kan akka Instagram, kan akka TikTok fi kan kana fakkaatan akkaawuntiiwwan emailiidhaan banaman kamiyyuu yoo qabaattan video har'aa kana ilaaluun murteessaadha. Isin barbaachisas. Egaa dhaggeeffattoota koo kaampaaniin Google jedhamu seera haarawaa baasee jira. Email account yookaan Google account immoo dhaggeeffattoota koo Google jalatti hammatama. So seera kana kabajuun immoo warroonni emailii qabdan hundi keessanuu murteessaadha. Yookaan immoo salphamatti akkaawuntiiwwan keessan kan YouTube kan qarshii irraa argattaniin kan ittiin hojjettan, akkaawuntiiwwan TikTok kan akka Instagram kan Facebook'dha salphamatti dhabuu ni dandeessan. Seerri haarofni Google'n baase kun maalidha? Google'n seera kana akkamitti baase? Emailii keenya irratti immoo rakkoon inni fidu maalidha? Ka jedhu bal'inaan wajjin ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota koo salphamatti Google'n seera amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kana nama cabse guutumaan guutuutti emailii isaa ni cufa jedhee seera baasee jira. Seerri kun Diseembarii 1 irraa jalqabee kana hojii irra oolu taha. So kanaafiyyuu dhaggeeffattoota koo emailii keessan, TikTok keessan, YouTube channel keessan, akkasumallee Facebook keessan dhabuu keessaniin duratti akkaawuntiiwwan emailiidhaan banattan hunda dhabuudhaan duratti seera kana beekuun murteessaadha. Seera kana erga beektan immoo seerri kun waa'ee emailii keessanii maal haasaya? Emailiin keessan yoo maal ta'e isinirraa cufama ka jedhu bal'inaan wajjin ilaalla. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaamar kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Isoof Maraatti. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabacha. Har'as video haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isin dhufee jira. Hanga dhuma video kanatti yoo kan na daawwattan ta'e dhaggeeffattoota kan koo keessattuu emailiidhaan wal qabatee seera haaraa Google'n baase kana bal'inaan wajjin ilaalla. Seera kana osoo hin beekin dhaggeeffattoota kan koo salphamatti akkaawuntii keessan kan akka YouTube channel yoo qabaattan, kan qarshii irraa hojjettan YouTube channel yoo qabaattan, akkaawuntii TikTok yoo qabaattan guddaa jechuudha, follower guddaa qabu kan qarshii irraa hojjechaa jirtan, kan Instagram, Twitter, akkasumallee kanaa fi kan kana fakkaatan akkaawuntiiwwan emailiidhaan banaman hunda iyyuu yoo kan balbala keessan irraa qabaattan ta'e seera kana yoo hin beekin emailiin keessan isinirratti cufamuu danda'a. Emailiin keessan isinirratti cufame jechuun immoo dhaggeeffattoota kan koo guutumaan guutuutti akkaawuntii keessan kan YouTube'dha, kan Facebook'dha, kan Instagram, kan Twitter, kan TikTok fi kan kana fakkaatan akkaawuntiiwwan emailii keessaniin banattan hundayyuu ni dhabduu jechuudha. Kanaan dura seerri kun maalidha? Waa'een seera haaraa Google'n baasee kana bal'inaan wajjin ilaalla. Gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaan video kana like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba. Daa'e amma gara barnootichaatti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo seera haaraa Google'n baasee jira. Seerri haarofni Google'n baase kunis inactive Google account policy kan jedhu seera haarawaa baasee jira dhaggeeffattoota kan koo. Egaa seera kanarratti wanti barraahan bal'inaan jiru. Kanaafiyyuu inactive ta'uu danda'a Google accountiin keessan yookaan emailiin keessan cufamuu danda'a jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Seerri kun yoo maal ta'e emailiin keessan kan Google'n cufuu danda'u ka jedhu immoo asirratti barraahee jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. An inactive Google account accountiin keessan active kan ta'u yoo maal ta'e waggoota lamaaf dhaggeeffattoota kan koo emailii keessanitti osoo hin fayyadamin yoo haftan kan ta'u ta'e salphamatti emailii keessan Google'n ni cufa jechuudha. Emailiin keessan cufamee taanaan emailii saniin akkaawuntiiwwan isin bantan kan akka YouTube channel, kan akka TikTok fi kan kana fakkaatan guutumaan guutuutti ni cufamu jechuudha. Kanaafis YouTube keessan kan guddate, TikTok keessan kan guddate dhabuu dandeessan. Asirratti dhaggeeffattoota kan koo inactive Google account policy jedhee seera haarawaa Google'n baase kana jalarratti gara dhumaa irratti yoo dhuftan how Google defines activity. Waa'ee kana Google'n akkamitti ilaala? Akkamitti akkaawuntii keessan kan emailidha cufuu danda'a kan jedhu isinitti hima. Akkuma isiniin hime wanta tokkoyyuu emailii keessan banattanii waggaa lamaaf wanta tokkoyyuu yoo bilbila keessan emailii keessan irratti hin godhatin yoo kan turtan ta'e ni cufa jedhee jira. Yoo maal ta'e immoo cufa haalaallu jechuudha. Yoo maal ta'e inactive godhaa kan jedhu wajjin haa ilaallu. Tokkoffaa irratti daka kanarratti kan isiniif kaa'e reading or sending an email. Emailii isiniif namni isiniif ergu kan Google illee isiniif ergu ta'uu danda'a. Emailii kamiyyuu dubbisuu yoo dhabdanii fi akkanumallee emailii namaa yoo erguu dhabdan tokkoffaa irratti Google accounting keessan yookaan emailiin keessan ni cufama. Lammaffaa irratti immoo using Google Drive. Google Drive bilbila keessan irratti namoonni hundinuu ni qabdu. Google Drive kana irratti yoo hin fayyadamne ta'e emailii keessan kanaan salphamatti emailiin keessan ni cufamaa jechuudha.
Google Drive akkamitti akka itti fayyadamtan video adda addaa document adda addaa Google Drive irra godhatanii so warroonni itti fayyadamtan rakkoo tokko hin qabu emailin keessanii cufamu garuu warroonni itti kanatti hin fayyadamnes asirraa cufamaa jechuudha. Sadaffaa irratti immoo watching a YouTube video email kanatti fayyadamtanii email baratan kanatti fayyadamtanii yoo kan videoowwan YouTubeidhaa hin tabsiifne tahee yoo kan hin dhageeffanne tahee yoo kan hin ilaalle tahee dhageeffatu kan ko salphamatti emailin keessa waggaa lamaaf osoo wanta kana hin raawwatin video tokko YouTube irratti hin ilaalin yoo kan turtan ta'e salphamatti ni cufama. Inni afuraffaa immoo dhageeffatu kan ko sharing a photo keessan email keessan itti fayyadamtanii namootaaf share yoo kan goone yoo kan ergine ta'e ammas salphamatti emailin keessan ni cufama jechuudha. Shanaffaa irratti immoo downloading an app appiiwwan adda addaa email keessanitti fayyadamuudhaan warroon Android itti fayyadamtan Play Store irraa email kanatti fayyadamtanii Play Store irraa appiiwwan adda addaa yookaan download hin goone ta'e salphamatti ammas emailin keessan cufamuu ni danda'a jechuudha dhaggeeffattoota koo. Inni biraa immoo using Google search Google irra seentanii wantoota adda addaa email kanaan search yookaan hin goone ta'e fakkeenyaaf Google irra seentanii wantoota adda addaa search gochuudhaan wantoota adda addaa ilaaluu dandeessanii so Google irra seentanii wantoota adda addaa search yookaan hin goone ta'e waggaa lamaan booda emailin keessan cufamuu ni danda'a. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo third party app or serviceewwan third party ta'an kan akka appiiwwan adda addaa third party faayidaa nama sadaffaadhaa isiniif kennuu danda'anii fi serviceewwan adda addaa kan akkasitti email keessan fayyadamtanii yookaan hin fayyadamne ta'e dhaggeeffattoota koo guutumaan guututti waggaa lamaan booda wantoota kanneen namoonni hin raawwatin email isaatiin jechuudha. Email banattanii fakkeenyaaf hundi keessan email banattanii TikTok qofa yoo kan itti fayyadamtan ta'e email tokko banattanii TikTok qofatti yoo fayyadamtan ta'e asirratti wantoota nama isin dubbise armaan dura asirra kaayaman seera haaraa Googlein baase kanneen hundayyuu yoo kan hin goone ta'e tokkoffaa email namaa dubbisuu yoo baattan yookaan namaa erguu dhabdan Google Drive itti fayyadamuu yoo baattan YouTube irratti viidiyoo daawwachuu yoo baattan email keessan fayyadamtanii footoowwan adda addaa namaaf kaampaanii adda addaatti dirjiitii adda addaatti erguu yoo baattan Play Store irraa appii adda addaa buufachuu barbaaddan yoo dhabdan akkasumallee Google search irratti wantoota adda addaa search gochuu yoo dhabdan email kanaan jechuudha. Third party appii fi serviceewwan adda addaatti fayyadamtanii wantoota kanneenitti yoo hin fayyadamin guutumaan guututti waggaa lamaan booda email keessan san ni cufaa jechuudha. Namni tokko email banatee email sanii TikTok qofa banatee TikTok irratti kan fayyadamu yoo ta'e wantoota nama sirriitti agarsiisa kanneen torban kanneen jechuudha wantoota torban seerota asirra kaayame torban kanneen keessaa tokko yoo kan raawwachuu dhabu ta'e yoo itti fayyadamu baate email keessan salphamatti Google ni cufaa jechuudha. Kanaaf wanti isin gochuu qabdan maalidha dhaggeeffattoota koo? Wanti isin gochuu qabdan wantoota kanneen keessaa tokko yookaan lamatti fayyadamaadha. Kanneen keessaa kan isinitti hime torban kanneen keessaa waan tokko yoo kan raawwattan yoo email isiniin kan fayyadamtan ta'e salphamatti emailin keessan ni cufamu. Garuu wantoota kanneen torbanuu yoo email keessaniin kan hin raawwatin ta'e email keessan qofa waan banattaniif TikTokin banattanii yoo kan TikTok keessan itti fayyadamtan ta'e YouTube channel keessan illee akkanumallee YouTube channel keessan email kana qofa waan qabdaniif email kana banattanii YouTube channel keessan qofa irratti yoo kan hojjettan ta'e wantoota kanneen yoo kan hin raawwanne ta'e guutumaan guututti email keessan ammaan booda dhaggeeffattoota koo ni cufaa jechuudha. Wanti kun seerarra immoo kan oolu dhaggeeffattoota koo Diseembarii 2023 irraa kaasee poolisiin kun akkaawuntiiwwan namoota haala wantoota kanneen hin raawwatini Googlein ammaan booda emailiiwwan namoota kanneen delete ni godhaa jedhee jira. Kanaafiyyuu dhaggeeffattoota koo wanti kun isinirra gahuudhaan duratti email keessan irratti akkaataa itti wantoota kanneen itti fayyadamtan isinitti agarsiisee jira. Itti fayyadamaadha. Email keessan dhabuu dandeessu waan ta'eef Googlein seera haaraa kana baasee jira. Seera kanas dhaggeeffattoota koo inactive Google account policy jedhee seera haaraa Googlein baasee jira. Email immoo damee Google itti waan ta'eef Googlein seera baase kamiyyuu email irratti dhaggeeffattoota koo sirriitti xiyyeeffannoodhaan akkaawuntii keessan email keessanii dhabuudhaan duratti wanta kana fayyadamaadha. Email keessan dhabdan taanaan YouTube keessan ni dhabdan YouTube channel warroonni qabdan TikTok warroonni qabdan akkaawuntii email isanii kamanattan akkanumallee Instagram Twitter kan fakkaatan akkaawuntii wantoota emailidhaan hojjetan kamiyyuu dhabuun dandeessan waan ta'eef itti fayyadamadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata karra fayyadamtan akka fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa ta'an subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification olirra gochuu irraa fatina video kana like share gochuu irraa fatina yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina horaa bulaa.